Yooyaa shamarra YouTube keessaa nagaa keessanii an nagaa kooti warroon nan beekne na bara ibsanaan jedha channel kiyya ibsa apps jedhamu subscribe gochuu hin dagatina kallattumaan gara viidiyoo keenya irraatti. Viidiyoon keenya irraa gooticha hojii sabaa kan ta'e artist Hacaaluu Hundeessaa muuziqaa isaa mallisaa kan jedhu akkamitti argachuu akka dandeenyu isinitti agarsiisaa hanga xumura viidiyoo keenyaatti nu wajjiniin ta'an isiniin jedha wajjiisa. Viidiyoo isaa kana gadi buuftanii social miidiyaalee garaagaraatti gabbuusuun hin danda'amu irratti fe'uun hin danda'amu. Appilikeeshiniin kun gadi isiniif hin buusu. Appilikeeshinii kanarra teessanii dhaggeeffattu jechuudha. Achumarra teessanii appilikeeshiniin kuni appilikeeshinii osoo hin ta'in appilikeeshiniidhaanis jira garuu karaa Chrometi kan nuti ilaallu yookaan immoo browsera barbaaddatanii karaa sana waliin ilaallaa jechuudha. Maaliif akka bilbiloota gurguddoo barbaada kan akka Apple iPhone garaagaraa barbaada appilikeeshinicha gadi buufachuuf weebsaayitii isaatiin ilaalla seenee achumarra gatteenyetti ilaalla gadi namaaf hin buusu waan ta'eef albeema isaa bitachuu hin dagatina. Orjinaala birrii dhibba magaalota Oromiyaa hundarra qaqqabaa jira. Hanga isin qaqqabutti immoo warri isin hin qaqqabne hoobsaan isin jedha. Viidiyoo kana yoo isinitti dheeresse dhiifaman isiniin jedha. Hanga xumuraatti daawwachuu hin dagatina haala salphaa ta'een sirba isaa kana argattu. Sirba isaa orjinaala ilaaluu qabdu jechuudha. Chaanaala isaa immoo warroonni argitan immoo yookaan chaanaala sobaa yookaan chaanaala dhara kan ta'e warroonni argitan immoo galaati riippoorti godhaa irratti cufsiisan isiniin jedha. Isa orjinaalli qofti dhuunfaa taa'u jechuudha. Viidiyoo biraatiin qabadhee isiniif dhiyaadha. Isin garuu hanga dhumaatti daawwachuu hin dagatina viidiyoo isa kana hanga dhumaatti na duukaa bu'aa isiniin jedha. Sirbi keessa kan Maaf kau dah damne, ini cuma damne.
Mangoo.